haala ittiin dubbisuu fi seera ittiin dubbisu wallaaluu irraa kan ka'e malee uumamaan barataan laafaa ta'e akka hin jirre meeqa keenyaatu beeka. Seera ittiin dubbiftu yoo hin beekne sa'aatii dheeraadhaaf ni dubbiftaa garuu guyyaa tokko booda yoo si gaafatan waan dubbifte san yaadachuu dadhabdeetii deebitii rakkatta jechuudha. Viidiyoo har'aa keessatti mala dubbisaa kan sa'aatii lamaa kan saayinsiidhaan mirkanaa'e kan barattoonni qabxii olaanoo fayyadamaniin isinitti agarsiisuuf jira jechuudha. Waggaa 10 oliif yuunivarsiitii barsiisaa jiraachuu kiyyaa waliin barataan haala kamiyyoo qayyabate galma gahuu akka danda'u hubadheetiin jira waan ta'eef har'aan tana teeknika dubbisaa teeknika ittiin barataan tokko yoo dubbise galma gahuu danda'u fakkeenya isaatii wajjin tokko tokkoon isin agarsiisuuf deema jechuudha. Baga nagaan gara chaanala Jundiiteek dhuftan jechaa viidiyoon har'aan tana barattootaa fi nama waa dubbisee sammuutti qabachuu barbaadu hunda ilaallata jechuudha. Viidiyoolee biraa kan akkaataa qayyabannaa irratti xiyyeeffatu, ta guddina barattootaa ilaallatu, akkasumas kan wantoota garaagaraa waan barataa wal qabatu hundaa'u asii argatta waan ta'eef chaanala kana subscribe godhaa isiniin jechaa mee ammaan tana daayirektii garuma viidiyoo har'aatti isin dabarsa. Mee jalqaba rakkoo qayyabannaa kan yeroo ammaa barattoota keenya irraa mul'atu irraa eegalla jechuudha. Yeroo ammaa barataan keenya rakkoo qayyabannaa tan akkamiitu irraa mul'ata waan jedhu san irraa eegalla jechuudha jalqaba. Barattoonni keenya irra caalaan yeroo ammaa haalli isaan ittiin dubbisan haala kana fakkaata yookaan immoo akkaataan isinitti himuu deemu kana fakkaata jechuudha. Parsantii 80 ol haala jechuun danda'amuun barattoonni keenya yeroo ammaa haala kamiin dubbisan haalaan amma isinitti himu kanaan dubbisan jechuudha. Tokko barattoonni keenya yeroo ammaa kana akkamitti dubbisanii tokkoffaa ni dubbisanii lammaffaallee ni dubbisanii sadaffaallee numa dubbisanii afuraffaarratti ni fixan jechuudha. Kanaaf barattoonni keenya yeroo ammaa ni dubbisan dhumarratti dubbisa isaanii fixanii irraa haa'u jechuudha. Kanaaf barataan keenya parsantii 80 ol haala kanaan dubbisaa jira jechuudha. Yookaan immoo istaayilaan amma isinitti hime kanaan dubbisaa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Egaa akkaataan dubbisa gosa kanaa yookaan immoo akkaataan dubbisa armaan olii kanneen isinitti hime kun maal jedhama? Passive study jedhama jechuudha. Passive study jedhama. Haala kanaan dubbisuudhaan sammuun teenya waan dubbifne san ol kaayyachuu hin dandeessu jechuudha. Okay? Hanqinni dubbisa gosa kanaa maali jettanii yoo na gaafattan haalaan amma isinitti hime kana yoo dubbiftan okay? Sammuun keenya waan dubbifne san ol kaayyachuu hin dandeessu jechuudha. Tokkoffaa lammaffaarratti karaa biraatiin miimoorii cimaa ta'e sammuun keenya uumuu hin danda'u jechuudha. Yookaan immoo yaadannoo dandeettii yaadannoo cimaa ta'e sammuun keenya walitti aansee nuuf uumuu hin danda'u jechuudha. Yoo callifneetuma dubbifne jechuudha. Sababni isaa maali jettanii yoo na gaafattan callisanii dubbisuu malee sammuun keenya wanta san qabachuudhaaf hin rakkanne waan ta'eef okay? Wanta dubbisan ol kaayyachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf sammuun tokko wanta takka yookaan immoo waan dubbise tokko ol kaayyachuudhaaf maal godhuu qaba rakkachuu qaba jechuudha. Itti rakkatee waan san sirriitti ol kaayyachuu qaba jechuudha. Akkasumas waa yaadachuudhaaf shaakaluun keessan jirtu waan ta'eef haalli dubbisa armaan olii kun haala dubbisa passive study jedhamee beekama jechuudha. Sammuun ilma namaatuun akkuma ispoortiin qaama namaa jabeessitutti yoo waa dubbisee fi yoo sammuu keenya kana hojjechiifne sammuun keenya haaluma saniin jabaachaa deema jechuudha. Abbaatu sirnaan hojjechiisa malee rabbiin ilma namaa cufaafuu sammuu waluma qixa kannee jechuudha. Okay? Kanaaf ilmi namaa hundinuu sammuu waluma qixa kannamee jechuudha. Amma rakkoon jirtu sammuu wal qixa nuuf kanname kana hojjechiisuu fi hojjechiisuu dhabuu irratti rakkoon jira yookaan immoo garaagarummaan jira malee sammuu waluma qixa ilma namaatiif kannee jechuudha rabbiin. Faallaa sanii sammuun ilma namaa yoo waa dubbisuu baate hagasuma takka laafaa deema jechuudha. Akkuma qaamni ilma namaa yoo ispoortii argachuu baate laafu sammuun keenyallee yoo waa dubbisuu baate yoo hojjechiisuu baanne laafaa deemaa jechuudha. Karaa sirrii ta'een sammuu fi leenjisuu dhabuutu barataa laafaa fi barataa jabaatti addaan nama qooda malee yookaan immoo addaan baase malee sammuu miti jechuudha. Kan barataa laafaa fi barataa jabaatti addaan baase karaa sirrii ta'een sammuu qabu sanitti fayyadamuu fi fayyadamuu dhabuutu barataa kana laafaa fi jabaa godhe malee garaagarummaa sammuutii miti jechuudha. Okay, egaa waan dubbifte tokko deebitee yaadachuudhaaf sammuun keenya waan lama isa barbaachisaa jechuudha. Wanta dubbifte tokko deebinee akka yaadannuuf sammuun keenya waan lama isa barbaachisaa jechuudha. Jalqabarratti maal isa barbaachisaa? Xiyyeeffannoo qabaachuu isa barbaachisaa jechuudha. Wanta dubbifnu san xiyyeeffannoodhaan dubbisuu isa barbaachisaa jechuudha sammuun keenya. Lammaffaarratti waan dubbisaa jiru san yaadachuu danda'uu isa barbaachisaa jechuudha sammuun keenya. Kanaaf waan lameen kana qabaachuu qabaa jechuudha sammuun keenya waan dubbifne tokko irra deebinee yaadachuudhaaf tokkoffaa xiyyeeffannoo qabaachuu qabna yeroo dubbifnu lammaffaa immoo waan dubbifne tokko yaadachuu danda'uu qabna jechuudha. Okay? Malli qo'annaa sa'aatii lamaa yookaan immoo 2 hours studying anarraan tana isinitti himuu deemu yookaan immoo isin barsiisuu deemu kun wantoota lameeniin asii olitti isin biyya kana lachuutu isiniif kanna waan ta'eef viidiyoo kana jalqabarraa hanga dhumaatti teessanii dhaggeeffachuu qabdu yookaan immoo jalqabarraa hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa jechuudha. Malli qayyabannaa yookaan malli dubbisaa sa'aatii lama kaniin ani isin barsiisuu deemu kun kutaa yookaan bakka afurittiin addaan qooda jechuudha. Kutaa afurittiin addaan qoodee isin barsiisaa jechuudha. Malli dubbisaa sa'aatii lama kana kutaa afurittiin addaan qoodee isin barsiisaa jechuudha. Kutaan duraa sa'aatii lama keessaa daqiiqaa 45 duraa yoo ta'u
qo'annaa xiyyeeffannoo gadi fagoo if keessaa qaba jechuudha kutaan duraa kun. Okay? Xiyyeeffannoo gadi fagoodhaan dubbisuu if keessaa qaba jechuudha kutaan duraa kun. Kutaan inni itti aanu yookaan kutaan lammaffaa daqiiqaa 10 boqonnaa gabaabaa fudhachuu if keessaa qaba jechuudha. Kutaan sadaffaan daqiiqaa 35 itti aanu keessatti waan dubbifnee sammuurraa yaadachuu fi shaakaluu waan jedhamu if keessaa qaba jechuudha. Okay? Daqiiqaa 35 wanta dubbifne san sammuu qofa keessaa yaadachuu fi shaakaluu if keessaa qaba jechuudha. Kutaan inni dhumaa daqiiqaa 20 dhumaa keessatti waan dubbifne irra deebi'uudhaan shaakaluu yookaan immoo review waan jedhamu san if keessaa qaba jechuudha. Kanaaf kutaalee afran kanattiin addaan qoqqoodee jechuudha. Dubbisa sa'aatii lamaa kana kutaalee afran kanatti addaan qoqqoodeetiin isin barsiisa jechuudha. Kanaaf gaa sa'a dubbisaa kana akka kanaan yookaan immoo akka armaan olii kanaan qoqqooduun maaliif fayyada jettanii yoo na gaafattan tokkoffaa akka salphaatti sammuun keenya waa hubattuuf nu fayyada jechuudha. Akkanatti addaan qoqqoodachuun. Okay? Jalqabarraa kaanii haga dhumaatti dubbifneetuma callisuurraa haala kanaan addaan qoqqoodachuun salphaatti sammuun keenya akka waa hubattuuf nu fayyada jechuudha. Lammaffaarratti akka waan dubbiftan yaadattuuf okay? Yookaan immoo sammuun keenya waan dubbifte san akka yaadattuuf nu fayyada jechuudha. Sadaffaarratti waan dubbifte yeroo dheeraadhaaf sammuu keessa tursiisuudhaaf isin fayyada jechuudha. Wanta dubbiftan tokko yeroo dheeraadhaaf sammuu keessan keessa akka tursiiftaniif isin fayyada jechuudha. Mee ammaan sana itti aansinee egaa kutaalee kanneen yookaan immoo kutaaleen asii olitti isiniif hime kana tokko tokkoon haa ilaallu jechuudha. Tokko tokkoon isin barsiisa jechuudha kutaalee kana. Kanaaf kutaan inni duraa maali jennee kutaan inni duraa qo'annoo gadi fagoo daqiiqaa 45 jechuudha. Sa'aatii lama keessaa daqiiqaa 45 duraa qo'annoo gadi fagoo yookaan immoo dubbisa gadi fagoo godhuu qabna jechuudha. Haala kamiin daqiiqaa 45 jalqabaa dubbisa gadi fagoo gaggeessina kan jedhu san itti aanee kan isin barsiisu ta'a jechuudha. Egaa kutaa jalqabaa kana keessatti mata duree tokko ni filattaa yookaan immoo mata duree tokko erga filattee booda itti aansitee wantoota godhuu qabdutu jira jechuudha. Mata duree silaa qo'achuu barbaadu san yookaan immoo mata duree silaa dubbisuu barbaadu san erga filattee booda itti aansitee maal gootaa silkii kee ni cufta jechuudha. Switch off your phone jechuudha. Silkii kee ni cuftaa akkasuma notificationii sitti dhufu hundaa'u off irraa gootaa firaa cufta jechuudha notificationii silkii irra jiru hundaa'u. Ergasii kompiitara irraa yoo dubbisaa jiraattan yookaan immoo nama kompiitara irraa dubbisu yoo taatan taabii irraa dubbisaa jirtan malee taabii biraa extra taab waan jedhamu san taabii hunda ofirraa cufuu qabda jechuudha. Taabii hunda ofirraa cufuu qabda jechuudha. Okay? Ergasii erga silkii keessan switch off gootanii wanta isin jeequ hundaa'u if biraa fageessitanii booda ergasii ammas mata duree tokko kan filattan erga filattanii booda ergasii tooftaa asii gadii kana fayyadamuu qabdanii jechuudha. Tooftaa isin fayyadamtanii qo'attan tooftaa asii gadii kanaan isin barsiisaa jechuudha. Tooftaan isin fayyadamtan tooftaa yookaan mala Feynman teknik jedhamutu jira jechuudha. Feynman teknik mala jedhamutu jira jechuudha. Innis maal if keessaa qaba akka barsiisaatti nama biraatiif ibsuu if keessaa qaba jechuudha. Waan dubbifte tokko nama biraatiif akka barsiisaatti ibsuu if keessaa qaba jechuudha. Akka barsiisaatti ibsuu if keessaa qaba. Tooftaan barumsaa kun namicha beekaa fiiziksii kan ta'e yookaan immoo iskoolara fiiziksii kan ta'e kan maqaan isaa Richard Feynman jedhamuun kalaqame jechuudha tooftaan barumsaa kun. Tooftaan kunis maal if keessaa qaba yoo jettan waan dubbifte tokko gadi fageenyaan akka hubattuuf si gargaara. Yeroo dheeraadhaaf akka ati yaadattuuf ammallee si gargaara. Akkasuma salphaatti nama biraatiif waan dubbifte tokko akka ati ibsituuf si gargaara jechuudha. Tooftaan Feynman teknik jedhamu kun jechuudha. Kanaaf Feynman teknikii kana fayyadamnee dubbisuu qabna jechuudha yeroo dubbifnu yookaan immoo yeroo qo'annu kana keessatti. Akka teeknika qorataa kanaatti yookaan immoo akka teeknika Feynmanii kanaatti yeroo xiqqoo erga dubbifnee booda yookaan immoo haga tokko erga dubbifnee yookaan daqiiqaa haga tokko erga dubbifnee booda jidduutti dhaabbannee gaafii itti aanu kana if gaafachuu qabnaa jira. Yeroo hanga tokko ni dubbifta ergasii jidduutti dhaabbachuudhaan gaafii itti aanu kana if gaafatta. Gaafiin itti if gaafattu maali? Osoo mata duree kana barsiisinaan jedhanii yookaan immoo osoo waaniin amma dubbise kana barsiisinaan jedhanii jechoota sasalphaadhaan akkamittiin namaaf ibsuu danda'a gaafii jedhu if gaafatta jechuudha. Wantaan armaan olitti dubbise kana osoo nama biraatiif ibsinaan jedhanii yookaan immoo osoo nama biraa barsiisinaan jedhanii jechoota sasalphaadhaan akkamittiin wantoota kana ibsuu danda'a waan jedhu san if gaafachuu qabdu jechuudha. Gaafii kana if gaafatte jechuudha. Akka teeknika namicha Feynman jedhamu kanaatti jechuudha. Mee waan kana addaan babal'isee isin ibsuudhaaf fakkeenya naa ilaallu yookaan immoo mee fakkeenya fudhannee waan kana haa ilaallu jechuudha. Mee fakkeenyaaf mata dureen isin dubbisuu barbaaddan yookaan immoo mata dureen isin dubbisuudhaaf filattan waa'ee footoosenteesisii dubbisaa jirtaa jennu fakkeenyaaf waa'ee footoosenteesisii hundi keenyaa irra guddaan barataadhaan ni beeka jechuudha. Kanaaf waa'ee footoosenteesisii dubbisaa jirta yoo ta'e egaa jalqaba hiikkaa isaa dubbifta. Hiikkaa footoosenteesisii sana erga dubbiftee booda wanta hubatte jechoota sasalphaadhaan barreessuu qabda jechuudha. Mata dureen isaa footoosenteesisii jaa itti aansitee hiikkaa isaa ni dubbifta jechuudha. Erga hiikkaa footoosenteesisii dubbiftee booda hiikkaan san siigaluu dhabuu isaa addaan baafachuudhaaf maal goota jechoota sasalphaadhaan xalayaa irratti waan hubatte san barreessite jechuudha. Okay? Waan hubatte barreessuu qabda jechuudha. Akkana jechuun maali? Akka nama ijoollee waggaa 10 barsiisutti. Akka nama daa'ima waggaa 10 barsiisu tokkotti jechoota sasalphaadhaan jechoota daa'imaaf galuu danda'uun waan dubbifte san barreessuu qabda jechuudha. Waan sii galee barreessuu qabda jechuudha waan dubbifte irraa. Okay, fakkeenyaaf
wanti ati hubatte kana ta'uu danda'a. Waa'ee footoseenteesisii irraa wanti ati hubatte kana ta'uu danda'a jechuudha. Footoseenteesisiin adeemsa biqiloonni ifa aduu fayyadamuudhaan nyaata isaanii itti qopheeffatanidha. Waan jedhu kana hubachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenya akka fakkeenyatti isiniif himuu jiraan ammaan tana. Okay? Amma ibsuma gabaabaa akkanaa kanarraa eegaltaa jechuudha. Okay? Amma fakkeenyaaf wanni siif gale erga kana ta'ee booda itti aansuudhaan ibsa kanarratti waan gaafii sitti ta'ee fi waan siif hin hubatamin yookaan immoo wanta hanqina qabdu gaafiidhaan tarreeffachuu qabda jechuudha. Okay? Wanta tokko ni dubbiftaa. Erga dubbiftee booda waan siin galiniitu jira. Wantoota siin galin san bifa gaafiitiin tarreeffachuu qabda jechuudha. Bifa gaafiitiin tarreeffachuu qabda. Fakkeenyaaf hiikkaan footoseenteesisiidha. Adeemsa biqiloonni ifa aduu fayyadamuudhaan nyaata isaanii itti qopheeffatanii erga jennee booda amma guutuutti nuun ifne waan ta'eef gaafii tokko ni tarreeffanna jechuudha. Wanta gaafii nutti ta'e. Fakkeenyaaf wanti gaafii nutti ta'e maal ta'uu danda'a? Ifni aduu akkamitti inerjii ta'uu danda'a fakkeenyaaf. Ifni aduu haala kamiin inerjii ta'uu danda'a? Tun gaafii takka. Gaafiin lammadaa biqiloonni keemikaalota akkamii fayyadamaniiti waan kana godhuu danda'u. Okay? Gaafiin akkanaa afaan keessa dhufuu danda'a jechuudha. Gaafiin biraa qaama biqilootaa keessaa iddoo kamitti wanti kun raawwata? Fakkeenyaaf qaama biqilaarraa iddoo kamitti adeemsi nyaata qopheeffachuu kun raawwata wanni jedhu gaafii biraa kan isin keessatti uumamu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf gaafiilee akkanaa kan isin keessatti uumamu tarreeffachuu qabdanii jechuudha. Erga wanta tokko dubbiftanii booda wanta isinirraa hafe yookaan immoo gaaffii san barreeffachuu qabdan jechuudha. Okay? Egaa erga gaaffii san barreeffattanii booda maal gootanii ergasii gaafilee kanneen hubachuudhaaf gara dubbisa sanii deebitan jechuudha. Yookaan immoo gara waan dubbisaa jirtan saniitti deebi'uudhaan gaafilee kanneen tokko tokkoon hubachuu qabdan jechuudha. Gaafilee tarreessitan kana gara dubbisichaa deebi'uudhaan gaafilee tarreessitan kana tokko tokkoon gaafilee kana hubachuu qabdanii jechuudha. Erga gaafilee san deebiftanii booda gaafilee tarreessitan kana erga deebisanii fixxanii booda fakkeenyaaf akka fakkeenya keenyaatti hiikkaa footoseenteesisii kan reefuu jenne san haala armaan gadii kanaan irra deebitanii haala guutuu taheen barreessuu ni dandeessu jechuudha hiikkaa isaa. Erga gaafilee san deebiftanii booda deebitanii dubbistanii irra deebitanii dubbisuudhaan gaafilee isinitti uumamsan erga deebistanii booda hiikkaa footoseenteesisii haala kanaan barreessuu dandeessan jechuudha. Irra deebitanii. Hiikkaan footoseenteesisii maal ta'a ergasii biqiloonni wantoota sadii jechuunis ifa aduu, bishaanii fi kaarboon daayoksaayidii erga fudhatanii booda kutaa baalaa keessaa iddoo xiqqaa klooroplaast jedhamu keessatti wantoota sadiin kanneen jenne san jechuunis bishaan, ifa aduutii fi kaarboon daayoksaayidii kana garamitti jijjiiranii gara nyaataatti jijjiiran jechuudha. Nyaanni kunis gulukoosii jedhama. Gara gulukoosiitti jijjiiranii akkasuma gara oksijiiniitti jijjiiran jechuudha. Gara waa lamaatti jijjiiran. Gara gulukoosiitii fi gara oksijiiniitti jijjiiranii jechuudha. Amma gaa hiikkaan jecha footoseenteesis jedhu kun kan duraa san yookaan immoo kan jalqabaa san caalaa ifa ta'ee jira jechuudha. San caalaa nuuf ifee jira jechuudha. Kanaaf erga hiikkaa jecha footoseenteesis jedhu kana haala kanaan hubattee booda maal goota nama biraatiif ibsuu danda'uu qabda jechuudha. Akka jecha gurbaa yookaan namicha Feenmaan jedhamu kanatti akka beekaa kanatti maal goota jecha footoseenteesis jedhu kana hiikkaa isaa erga haala kanaan bartee yookaan hubattee booda nama biraatiif ibsuu danda'uu qabda jechuudha. Jechoota mataa keetiitiin nama biraatiif ibsuu danda'uu qabda. Silaa barsiisiin jedhanii akkamittiin barsiisa jetteef gaafachuu qabda. Haala akka nama barsiisutti yookaan immoo akka nama biraa barsiisutti shaakaluu danda'uu qabda jechuudha jecha footoseenteesis jedhu kana erga ifii keetii hubattee booda. Mee ammaan tana haala kamiin namaaf ibsuu dandeenya waan jedhu irratti si agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaasan booda irra deebinee hiikkaa footoseenteesisii kana bifa anaaloogiitii fi bifa salphaa taheen mucaa waggaa 10 ka jalqaba jenne saniif haala kamiin ibsuu dandeenya ka jedhu san irra deebinee ilaalla jechuudha. Kanaaf mucaa waggaa 11 hiikkaa jecha footoseenteesisii kana ibsiif yoo siin jedhan akkamitti ibsuu dandeessa kan jedhu saniin isin agarsiisaa jechuudha. Kanaaf waa'ee footoseenteesisii kana erga ifii keetii hubattee booda mucaa waggaa 11f haala armaan gadii kanaan ibsuu ni dandeessa jechuudha. Yoo sirriitti hubattee jiraatte haala itti aanu kanaan mucaa waggaa 11f ibsuu ni dandeessa jechuudha. Maal jettee ibsitaaf? Footoseenteesisii waan jedhamu kana yookaan immoo footoseenteesisii kana akka warshaa tokko kan baala biqilootaa keessa jirutti fudhadhuu jettaan mucaadhaan. Footoseenteesisii akka warshaa baala biqiltuu keessa jiru tokkotti fudhadhuu jettaan. Kanaaf footoseenteesisiin warshaadha. Warshaan tokko hojjechuudhaaf elektirikaa fi meeshaa dheedhii isa barbaachisa jechuudha. Warshummaan feetanuu hojjechuudhaaf waa lama isa barbaachisaa. Inni jalqabaa elektirika isa barbaachisaa. Inni lammaffaa immoo meeshaa dheedhii ittiin waa oomishu isa barbaachisaa jechuudha. Okay? Kanaaf warshaan biqilootaa kunis yookaan immoo warshaan footoseenteesisii kunis ifa aduu akka elektirikaatti fayyadamaa jettaan. Akkasuma bishaan immoo akka meeshaa dheedhiitti fayyadamuudhaan maal oomishaa dhumarratti jechuudha nyaata oomishaa jechuudha. Nyaata biqilootaa oomishaa jechuudha. Ifa aduu akka elektirikaatti fayyadamuudhaan
bishaan ammoo akka meeshaa dheedhiitti fayyadamuudhaan nyaata biqilootaa oomisha jechuudha. Akkuma warshaan kamiyyuu dhumarratti xuraawaa ofirraa baasa jechuudha. Warshaan kamiyyuu dhumarratti xuraawaatu baha jechuudha. Erga waa oomishee booda dhumarratti xuraawaatu baha. Warshaan footosenteesis jedhamu kunis maal ofirraa baasa? Warshaan kun wanta oksijiin jedhamu bifa xuraawaatiin of keessaa baasa jechuudha. Kanaaf ifa aduutii fi bishaanirraa nyaata yookaan ammoo afaan biraatiin gulukoos waan jedhamu erga oomishee booda oksijiin elementii jedhamu ammoo bifa xuraawaatiin of keessaa baasa jechuudha. Warshaan footosenteesis jedhamu kun. Kanaaf haala kanaan mucaa waggaa 10tiif waa'ee footosenteesisii jecha mataa keetiin ibsuufii qabda jechuudha. Haala kanaan ibsuu dandeenyaan ati dhugumatti mata duree kana yookaan immoo mata duree footosenteesisii kana hubattee jirta jechuudha. Haala kanaa yoo ibsuufii hin dandeenye jechoota mataa keetiin ibsuufii yoo hin dandeenye ammoo irra deebitee dubbisuu qabdaa hin hubanne waan ta'eef jechuudha. Irra deebitee dubbisuu qabdaa jechuudha. Kanaaf haalaan amma isinitti himee kanaan dubbisuun yookaan immoo teeknika feenmaanii kanaan dubbisuun hubannoo keessan yookaan immoo hubannoo isin mata duree tokkorratti qabdan parsantii 60 haga parsantii 90tti isinii dabalaa jetti jechuudha qorannoon akka agarsiisutti. Kanaaf gaa akka kutaa jalqabaa kanatti yookaan immoo daqiiqaa 45 kana maal gootaa ni dubbiftaa jechuudha. Erga haga tokko dubbiftee booda gidduutti addaan dhaabdee waan dubbifte san nama biraatiif ibsuu yaaltaa yookaan immoo silaa nama biraatiif ibsine naan jedhanii akkamittiin ibsaa waan jedhu san ibsita jechuudha nama biraatiif. Ammas irra deebitee dubbifta ammallee deebitee nama biraatiif ibsita. Haala kanaan daqiiqaa 45 itti fuftee dubbiftaa jechuudha. Kanaaf kutaan jalqabaa daqiiqaan 45 jalqabaa kana fakkaata jechuudha. Amma gara kutaa itti aanutti dabarra jechuudha. Kutaan itti aanu erga haala armaan oliitiin daqiiqaa 45f dubbiftee booda boqonnaa gabaabaa daqiiqaa 10 fudhachuun dirqama jechuudha. Boqonnaan kun wanta baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. Baay'ee murteessaadha jechuudha boqonnaa daqiiqaa 10 fudhachuun. Yeroo boqonnaa kana maal gootaa silkii kee akkuma cufteetti jirtaa silkii kee banuu hin qabdu jechuudha. Akkasuma wanta TikTok jedhamu wanta social media kana tokkichaa isaa fayyadamuu hin qabdu jechuudha yeroo boqonnaa keetii ka daqiiqaa 10 kana. Yoo barbaachise wantoonni ati godhuu qabdu yeroo boqonnaa kana miilaan deemuu dandeessa yookaan immoo wookii godhuu dandeessa jechuudha. Miilaan ni deemtaa yookaan wookii godhuu ni dandeessa jechuudha. Akkasuma bishaan dhuguu qabdaa jechuudha. Bishaan dhuguun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef bishaan dhuguu qabdaa boqonnaa kana keessa. Akkasuma yoo barbaade qaama didiriirfachuu qabda jechuudha. Miilaan deddeemtee qaama kee didiriirfachuu ni dandeessa jechuudha. Wantoonni kun wanti barbaachiseef maali? Boqonnaan kun sammuu keessan deebisee haaromsa jechuudha. Sammuu daqiiqaa 45 duraa dadhabde san boqonnaan kun deebisee haaromsa waan ta'eef boqonnaan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma dadhabbii isinirraa ittisaa jechuudha boqonnaan kun. Sammuu keessan kan xiqqoo dadhabee ture san akka inni of haaromsee dadhabbii kana ifirraa baasuu godha waan ta'eef boqonnaan daqiiqaa 10 san baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf boqonnaa daqiiqaa 10 wantoota amma isin asii olitti isinitti hime kanaan dabarsuu qabdanii jechuudha. Egaa kanaaf kutaan lammaffaan isa kana fakkaata jechuudha. Kutaa sadaffaatti darbinaa. Kutaan sadaffaan erga boqonnaa daqiiqaa 10 goone yookaan immoo fudhannee booda kan itti aanu daqiiqaa 35 kan kitaaba cufuudhaan waan dubbifne sammuu keessaa itti yaadannuudha jechuudha. Daqiiqaa 35 itti aanu kitaaba keenya walitti cufnee sammuuda wanta daqiiqaa 45f dubbifne san sammuu keenya keessaa kan ittiin yaadannuudha jechuudha. Kan ittiin yaadannuudha jechuudha. Kutaan kun kutaa akkaan barbaachisaa yoo ta'u wanta hanga ammaa dubbifne san kitaaba cufuudhaan kan ittiin of madaalluudha jechuudha. Ifii keenya kan ittiin madaalluudha, ifii keenya kan ittiin testiif goonuudha jechuudha. Yeroo kana goonu waan lama gurguddaa argannaa jechuudha. Wantoota lama gurguddaa arganna. Wanti jalqaba nuti argannu sammuu keenya ciminaan hojjechiisaa jirra jechuudha. Sammuun keenya yeroo wanta dubbifne san irra deebinee kitaaba cufnee yaadannu sammuun keenya ciminaan hojjechaa jira jechuudha. Sammuun ciminaan hojjechuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaarratti dandeettii waa yaadachuu cimsachaa jirra jechuudha. Dandeettii waa yaadachuu sammuu keenya cimsaa jirra jechuudha. Kanaaf waan lameen kana argannaa jechuudha yeroo kana goonu. Akkaataan itti sammuu keessaa waan dubbifne san yaadannu akka armaan gadii kana ta'a jechuudha. Haala kamiin waan dubbifne sammuu keessaa yaadannu akka nama isinitti himuu deemu kana ta'a jechuudha. Tokkoffaa kitaaba kee walitti cufuu qabdaa jechuudha. Kitaaba kee ni cuftaa. Ergasii waraqaa duwwaa ni baafattaa yookaan immoo waraqaa duwwaa ni fudhattaa jechuudha. Ergasii waan yaadattu hunda ni barreessita jechuudha. Waan dubbifte sanirraa wantoota yaadattu hundaa'u waraqaa duwwaa sanirratti ni barreessita jechuudha. Ni barreessita. Ergasii kitaaba yookaan yaadannoo kee banuudhaan waan sirraa hafe yookaan immoo waan irraa irraanfatte cheeggoota jechuudha deebitee. Waan sirraa hafe cheeggootaa ergasii immoo itti dabaltee itti guuttaa jechuudha. Gaappii uumte san yookaan immoo gaappii sirraa uumame san erga kitaaba kee cheeggootee booda itti guuttattaa jechuudha. Haala saniin if keessaa ni barreessitaa waan irraanfatte irra deebitee cheeggootee
itti guuttaa haala saniin barreessitee fixxaa jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee footoseenteesii san waan beektu erga barreessitee booda wanta dubbifte erga barreessitee booda waan yaadattu erga barreessitee booda sammuu keessaa waan wallaalte deebitee yaadannoo kee ilaaluudhaan itti guuttatta jechuudha. Deebitee yaadannoo kee ilaaluudhaan itti guuttatta jechuudha waan irraanfatte. Adeemsi kun sammuun keenya wanta ol kaahee tokko yookaan immoo wanta sammuu keessa ol kaahee tokko yaadachuudhaan akka baratu dirqamsiisa waan ta'eef akka murteessaadha jechuudha. Kanaaf sammuun keenya wanta tokko ol kaahee waan ol kaahee san gafidee akka barannuuf shoora guddaa taphataa jechuudha adeemsi kun. Kanaaf kutaan sadaffaa haala kanaan wanta daqiiqaa 45 dubbine san irra deebinee sammuu keessaa yaadachuu danda'uu qabna jechuudha. Egaa amma kutaa dhumaa irra geenyee jirra. Kutaan dhumaa kun daqiiqaa 20 kan waan dubbifne kana cuunfaa isaa itti qopheeffannudha jechuudha. Daqiiqaa 20 dhumaa kan wanta haga ammaatti dubbifne cuunfaa isaa irra deebinee itti qopheeffanne yookaan immoo kan itti review goonudha jechuudha. Wanta dubbifne san kan itti review goonudha jechuudha kutaan inni dhumaa kun jechuudha. Egaa keessattuu kutaan inni dhumaa kun kan yeroo baay'ee barattoonni dhiisanii bira dabra waan ta'eef sababa kanaaf wanti isaan dubbisan hundi isaatu fail jalaa godha jechuudha yookaan immoo meemoriin isaanii fail jalaa godha jechuudha. Kutaa kana dhiisanii bira taran yookaan immoo dhiisanii bira darba waan ta'eef jecha wanti isaan dubbisan fail jalaa godha jechuudha. Daqiiqaa 20 dhumaa kana keessaa wantoota 3 godhuu qabna jechuudha. Wanti jalqaba nuti goonu nootii kan kee yookaan immoo kitaaba kee mata duree dubbifte san irra deebitee laaluu qabda jechuudha. Yookaan immoo irra deebitee keessa deebi'uu qabda, review godhuu qabda jechuudha. Keessa fiidee review godhuu qabda daftee. Lammaffaa irratti wanti ati gootu maali? Gaafilee nootii kee irra jiran irra deebitee deebisuu qabda jechuudha. Wanti ati qo'attu san waan gaafii qabaa yookaan wantoota gaafii qabaa yoo taate gaafilee duraan dalaydee jirtu san irra deebitee laaluu qabda, irra deebitee deebisuu qabda jechuudha ammas gaafiiwwan jiran. Akkasuma wanta dubbifte sarara sadiin irra deebitee cuunfaa isaa baafachuu qabda jechuudha. Waan haga ammaatti dubbifte san sarara sadiin cuunfaa isaa baafachuu qabda jechuudha. Sararri sadeen ati ittiin cuunfitu san maali yoo jenne sarara sadeen kana akka armaan gadi kanattiin isin agarsiisa jechuudha. Tokko yaada ijoo waan dubbifte sanii baafachuu qabda jechuudha. Yaada ijoo isaa yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin the main idea isa jennuun san baafachuu qabda yookaan immoo irra deebitee ilaaluu qabda jechuudha. Waan dubbifte san. Lama foormulaawwan yoo jiraatan, foormulaa yoo jiraate waan dubbifte keessaa foormulaawwan ijoo yaadachuu qabda jechuudha. Review irra jirta waan ta'eef foormulaawwan ijoo yaadachuu qabda lammaffaa irratti. Sadaffaa irratti fakkeenyii fi gaafileen hojjetame yoo jiraate ijoo isaanii yaadachuu qabda jechuudha. Fakkeenyi hojjetame yoo jiraate waan akka maassii yoo ta'e, herregaa yoo ta'e, gaafileen hojjetame yoo jiraate wantoota ijoo hojjetaman san yaadachuu qabda jechuudha yookaan immoo review godhuu qabda jechuudha irra deebitee review godhuu qabda jechuudha. Kanaaf sarara sadeen kanaan cuunfaa isaa baafachuu qabda yookaan immoo review godhuu qabda jechuudha. Egaa kun maaliif nu fayyada yoo jennee inni kun sammuun keenya waan kana yeroo dheeraadhaaf akka ol kaayyetuuf nu gargaara jechuudha. Sammuun keenya wanta ol kaayye san retrieve godhee booda akka nuuf fiduuf nu gargaara jechuudha. Haala kanaan dubbifnaan na'amanaa barataan laafaa jedhamu hin jiraatu jechuudha. Fedhu yuunivarsiitii haa ta'u, fedhu koolleejjii haa ta'u, fedhu haayiskuulaa haa ta'u akkaataan amma isinitti himaa jiru kanaan yookaan immoo akkaataan armaatutti isinitti himee kanaan dubbifnaan barataan laafaa jedhamu tasuma jiraachuu hin danda'u jechuudha. Dhumarratti boonasiin isinitti himuu qaba jechuudha. Boonasiin isinitti himuu qaba. Boonasiin ani isinitti himu kunis maali yoo jettan 24 hour rule jedhama. 24 hour rule. Akkana jechuun seera sa'aatii 24 jennaan jechuudha. Seera sa'aatii 24 seera jedhamutu jira jechuudha. Kana jechuun maali? Wanta dubbiftee hunda qormaataaf akka yaadattu yoo barbaaddee yeroolee armaan gadii kana irra deebitee waan dubbiftan saffisaan ilaaluu qabdaa jechuudha. Yookaan immoo irra deebitee review godhuu qabdaa jechuudha. Yeroon armaan gaditti isinitti himuu deemu kana irra deebitee review godhuu qabdaa jechuudha. Waan dubbifte tokko. Tokkoffaan wanta tokko erga dubbiftee booda sa'aatii 24 booda review godhuu qabda. Yookaan immoo irra deebitee laaluu qabda. Lammaffaan wanta tokko erga dubbiftee booda guyyaa 7 booda irra deebitee review godhuu qabda yookaan immoo laaluu qabda. Qormaanni san booda yoo ta'e jechuudha. Wanta tokko erga dubbiftee booda sadaffaa irratti guyyaa 30 booda irra deebitee review godhuu qabda jechuudha. Kanaaf gaappiiwwan kana keessatti irra deebitee review godhuu qabda yookaan immoo laaluu qabda. Haala kanaan dubbisuu qabda jechuudha. Yerooleen kun yookaan immoo yerooleen an amma isinitti hime kun yeroolee itti irra deebii godhuu qabnu yookaan immoo yeroolee itti wanta tokko irra deddeebi'uu qabnu. Kan akka addunyaatti itti fayyadamamaa jirudha jechuudha yeroo ammaa kana. 24 hour, 7 day and 30 day guyyaa 30 jechuudha. Kanaaf yeroo kana itti fayyadamnee review godhuu qabna, irra deebi'uu qabna jechuudha waan dubbifne tokko. Kana yeroon jedhu sa'a dheeraa irra deebi'uun isinirraan eegamu jechuudha. Sa'aatii dheeraa irra fixuun isinirraan eegamu. Just daqiiqaa 10 qofa keessatti waan dubbiftan irra deebitee refresh godhuu qabda yookaan immoo
irra deebitee refresh godhuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Daqiiqaa 10 keessatti waan dubbiftan irra deebitee refresh goota malee sa'a dheeraa irra fixuun sirraan eegamu jechuudha. Irra deebi'uu yeroo isin jiru. Okay, kanaaf sa'a 24tti refresh godhuu qabdaa. Guyyaa 7tti refresh godhuu qabdaa. Guyyaa 30tti irra deebitee refresh godhuu qabdaa jechuudha waan dubbiftu tokko. Okay. Amma maratti wantoota isin gonkumaa yeroo qo'attan yookaan immoo yeroo dubbiftan gochuu hin qabneen isinitti hima yookaan immoo isin barsiisaa jechuudha. Kanaaf yeroo dubbiftu yookaan immoo yoo dubbiftu dogongoroota sadeen kanarraa if eeguu qabda jechuudha. Dogongoroota sadeeniin isinitti himuuf deemu kanarraa if eeguu qabdanii jechuudha. Tokkoffaan maali? Osoo jidduutti sammuurraa hin shaakalle yookaan immoo osoo jidduutti sammuu qofarraa hin shaakalle sa'a dheeraadhaaf walitti aansitee hin dubbisin jechuudha. Sa'a dheeraadhaaf walumatti aansitee dubbisuun gaarii miti. Jidduutti sammuurraa shaakaluu, jidduutti wanta dubbifte san sammuurraa shaakaluu qabdaa jechuudha. Xiqqoo dubbiftaa waan hubatte san nama biraa barsiisuudhaaf yaaltaa jechuudha. Ammas xiqqoo dubbiftaa waan dubbifte san nama biraa barsiisuudhaaf yaalta malee sa'a dheeraadhaaf walumatti aansitee dubbiftee san booddee kaatee fixxee deemuun haala saniin dubbisuu hin dandeessu jechuudha. Yookaan immoo haala saniin dubbisuun nama hin baasu jechuudha. Lammaffaa irratti dogongoroonni isin irraa ifeeguu qabdan maali? Barreeffama dubbiftu hunda jala sararuu fi halluu itti godhuun hin barbaachisu. Barreeffamoota dubbiftu hundaa'u jala sararuun akkasuma halluu itti godhuun irraa ifeeguu qabna jechuudha. Dogongora keessaa tokko waan ta'eef jecha. Sadaffaa irratti yeroo qormaanni gahu yookaan immoo yeroo qormaanni gahu qofa sa'a dhumaa irratti dubbisuu fi sanuma irratti if amanurraa if qusachuu qabna jechuudha. Yookaan immoo yeroo qormaataa san dubbifteetuma qormaata qofa ittiin deebistee san boodarra sammuun tee duwwaa ta'urraa waan akkanaa kanarraa if eeggachuu qabda jechuudha. Kanaaf dogongoroota sadeen kanaa akkaan irraa if eeguu qaba jechuudha namni barataa ta'e tokko. Sababni isaa maali jettanii yoo na gaafattan sammuun keenya waan dubbise osoo hin taane waan ol kaawwate tokko yaadata jechuudha. Okay? Waan dubbise osoo hin taane waan ol kutaa sammuu keessa ol kaawwate tokko yaadata waan ta'eef saniif dogongoroota kanarraa if eeguu qabna jechuudha. Egaa dhumarratti karaan saayinsawaa ta'ee fi inni sirrii kan sa'aatii 2 qofa dubbisuudhaan almost wanta dubbifne hunda itti yaadannu kan hin hangartee ammaan tan isinitti hime kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo itti aanu wantoota waan barattootaa wal qabaturraa maal akkaan isiniif hojjedhu barbaaddan. Komantii irratti wantaan akkaan isiniif hojjedhu barbaaddan komantii irratti naaf barreessaa isiniin jechaa kun Jundiiteekidhaa viidiyoo itti aanu wal agarra jechuudha.